Yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya ka waaqaa koorummaadhaa koonirraa madde sanaadha qabu. Warra sanii bari'eef akkam bultan, warra sanii dhiyeeffillee akkam bultan. Naga waaqaa bakka jirtan marattuu sanii hawwina keessumaa keenya kabajamaa fi jaalatamaan sabeettiin siviiliyaanii miti kanaafuu salaamtaa protokoola sanatti irraa fudhadha. Inspektor Saamu'eel beetee qabannee sanii dhiyaannee jirra akka na waliin simatan abdii guddaan qaba. Yooyaa inspektor. Gaamee galatoomii akkam nagaadhaa harka fuunee wayyaa keetii baga nagaanne na eedde walitti baanee jirra amma yeroo dheeraa booddee. Kinullee hedduu siyaannee baga nagaan nu dhufte shabboo maaliif tursiisee kan nagaa uummanni Oromoodhaan nu jidduu laaluu qabanii ammoo dhufuu keetti fulfaadhu galatoomii si jaabreessa kiyya qaalii. Ka eega dafaga eega wal dargee kana waa taatee hedduudhaa ta'e jechuudha Oromiyaa keessatti ta'irraa sirraan si gaafadhee ta'an itti booda deebi'a. Taduraati ga Awurooppaa keessa obboleessi keenya qaalii fi kabajamaan Jawaar Mohaammed imalaa jiranii kitaaba isallee gaabujuu hawaasaaf dhiyeessaa jira. Achumaanillee marii irraa fudhachaa jira. Kitaaba isaa kanallee ka warri beektee adoonnoo qaama kamii immoo harka gaggeeddaraa jijjiiraa waan inni barreessisan faalleessaa warri hojjetaan jirus ni jiranii. Kan dabalatan gaa akka nama beektee gaa ogeessa waa'ee security irratti kan hunda olu ogummaatti qabda. Obboleessa kee qaalii kana maal gorsitaan jechuudha gara security isaatiin. Taajabbiin keetoo kaka'umsi hawaasni keenyaa maal fakkaataa shirri kitaaba kana gubbatti hojjetamaa jirullee hawaasni keenya akkamitti ofirraa akeekkachuu qaba. Maajiratti gaa Jawaar Mohaammed maal gorsitaan gara nagaa isaa eeggachuudhaati. Tole gaammee kiyya galatoomi yeroo baay'ee dhimma Jawaarirraa nin dubbadhaan ture immoo eeginni hidhaadhaa bahee booddee waa'ee Jawaar irratti takka carraa hin argannes wanti dubbatamus hin turre waan ta'eef irratti hin dubbanne yeroo inni mana hidhaa ture kallattiidhaan toora miidiyaa kana irratti keessattuu OMN irratti yoo xiqqaate torbanitti al sadiinan dhiyaadhan ture dhimma Jawaar ijoollee miseensa sabboontota ijoollee Oromoo biyya keessaa qabna waan ta'eef kallattiidhaan warra tikaa wajjinis ta'ee ijoollee militarii eegumsa godhan wajjinis wal quunnamaa haala inni irra jiru hubachaa fayyaasaa hubachaa uummatatti wannoo gochaa turre. Rabbi lubbuu isaa hambisee asiin isa ga'ee jira. Dhimma kitaaba isaatiitti gaafan deebi'u argeen jiranis kitaaba bakka hin jiru hagammaatti kitaabni hin qaqqabne baneen ilaalle garuu yeroo akka inni interviyuu kenneeni waa'een kitaaba isaatii qolli isaa duwwaan rakkoo guddaa uume biyyattii keessattis ta'e biyya alaattis Oromoo gammachiisee uummata rifachiisee xiqqoosee iyyisiisaa ture. Amma kallattiidhaan uummatatti gadi ba'ee jira. Akkuma beekamu waanuma eegamudha kun agartee Jawaar kitaaba baasee booddee biyya keessatti kitaaba isaa jalaa jijjiiranii innis poostii godhee ture waan inni hin barreessine isa inni barreesse itti dabalanii kaan irraa hir'isanii wannoo godhanii babaasaa jiran biyya keessatti sana immoo uummati baree jira. Ituu ganaa Jawaar hin arginiyyuu uummati baree jira suni waanuma eegamaa ture waan ta'eef nama kaleessa lubbuun dhabamsiisuuf turanii nama sodaatanii har'a yoo kitaaba jalaa jijjiiranii badaa hagas mara waan dinqu miti. Ansana miti rakkoon kiyya wanti jechuun barbaadu haala amma keessa jiru kanatti kitaaba qabatee Oromoodhaa wajjin bakka deemu hundumaatti wal argaa jira. Of eeggannoo gochuun gaariidha. Yeroo baay'ee diyaasbooraa irraa xiqqoo fagaatee ture. Uummata walitti qabuu kana waggaa dheeraa fagaatee ture. Amma diyaasbooraa keessas bilxiginnaanii jijjirti warri kaareedhaa fi lafa kaareef kondominiyeemiin qaqqabe kun bakka bakka jirti waan ta'eef isa biyyaarrayyuu isa alaa kanarraa xiqqoosee of booddee ofirra ilaaluun gaariidha. Akkuma kanaan duraa bakka afeeraman hundumaa mana Oromooti jechaa dhaquun xiqqoosee sanarraa of qusatee jechuun barbaada ammanuma. Baga milkooftee jiran. Thank you. So kaleessaas yaafataa turteenni gaafa inni hidhaa ture.
sagalee hedduu ta'aa turtee fi ahop nama akka keetillee Jawaar odoo maqaa dhahee galatoonfatellee silaaniin fadha jechuudha. Asumaanuu dhaabsi kiyya nama akka Inspektar Saamu'eelii fi warra mana hidhaa keessattii fi bikka biratti ta'uu beektee warra maqaan isaanii mul'atin arra lubbuudhaan jiraachuu keessatti nama hedduudhaatu gumaacha qaqqaalii kafalee jira. Ummata kanallee buleen kee kanallee nu galatoonfadhu jennaani so akka maati jettutti ka wanni inwaatu biyyarra harki PP diaspora keessan irra dhiyaataadha gara Jawaaritti Jawaar amma hawaasni keenya to be honest burraaburree ta'ee jira jechuudha nama dhibaawu kamtutu caasaa beetee mootummaa hariiroo qabaa fi hin qabne nuun beekamtu haala kana keessatti ka beetee gurbaa akka amma an arkaa jirutti kun aannan afaanitti guuranii tittuu marqa afaan kaayanii yoo ka manatti isa afeerratan taate maybe ka tana keessatti illee ka mootummaan shira isii hojjechuun ishii ni mala so of eeggadhuun gorsa gaarii natti fakkaata. Torbaanuma kana keessa ka torbaanuun guunne amma guyyaa lama moo sadii nu biraa sadii isan biraa guyyaa lama natti fakkaata egaa guyyaa gootota kabajne guyyaa woboodhaa majjii takka kabajne megaa sanillee sababa godhachuudhaan Jawaariidhaaf akkamattillee jaalmarroodhaaf waraana gaara jiruu fi lamma sadeen kana sila maal dhaamsa dabarsitaa fi jechuudha guyyaa ayyaana woboo kana sababa godhattee achumaanuu baga isanii gaheellee nu ji'ini hoggonoonni sadeen kun akkuma wal biratti hin bareedan jechuudha mee kanarratti dhaamsa ati qabdu maal? Dhugaadha goota isaa namni hin jibbu beektaa goota nama hundumaa jaallata gooti ni bareeda dhaabbiis ni tola haasaas ni tola. Kana jecha sadan isaanii ijoollee Oromooti kaayyoon isaaniis qabsoon isaaniis yaadaan adda ta'uu dandamalu bifaan adda ta'uu malu ilaalchi isaanii adda ta'uu mala garuu kaayyoon isaanii kaayyoo dhimma Oromootii fi dhimma Oromiyaa waan ta'eef jecha ijoollee woboo bosona jirtus kan qabsoorra jiranis kan jaalmarroo jalatti hiriiranii kuffisaa jiranis baga guyyaa keessan guyyaa woboo gootota keenyaatiin isin ga'ee jechuun hin barbaada. Ammasiisi Dr. Lammaa Magarsaa Ningadda interviyuu isaarratti gaafa Jawaar interviyuu godhu dhagaheen ture badaa miidiyaarra hin jirani obbo Lammaani. Ani waan si dhibu fedhii kiyyaan ituu na gaafatte namoota murtaa'anii volunteer eegumsa voluntarii gochuudhaaf namootan fedhii qabu keessaa tuun carraa akkasii gaaffii akkasii fa'aa argadde namoota 3-4 takka akkasiniin qaba. Sana keessa obbo Lammaa Magarsaa nama tokko fedhiidhaan tiksuuf jechuudha. Tiksuu gaafan siin jedhu akkuma beektu gaafa nama takka eegdu lubbuu kee kennu jechuudha. Namni amma fakkeenyaaf bakka takkatti nama tiksuu jechuun yookaan eegdu abaluu taate jechuun nama sanarraa nama biyya bulchu sanarraa nama itti gaafatama qabu sanarraa si isa eegutu boqonnaa hin qabu boqonnaa sammuu hin qabdu duukaa dadhabdaa isaaniin isin ni cinqitaa ofiis ni cinqamtaa yoo waan tokko dhufe seerrisaas kan ni iyyamu lubbuu kee dabarsitee kan ta'e isa oolchu waan ta'eef haga sanatti jechuun barbaada kan obbo Lammaa. Inni lammataa isoo carraan argamee obbo Dinquu Dayyaas baay'een jaalladha. Kallattiidhaan hin agarre dubbisee hin beeku. Garuu ituu ta'e kanatti jechuun jiru fedhii kiyyaan obbo Dinquu Dayyaasiin Jawaariin dabalatee namoota keenya kana marroon miseensa baay'ee qaba nan barbaadu yooma qabsoo waliin qabsoofne malee eegumsaa fi qaba waan ta'eef isatti hin dabalu. Akkas jechuun barbaada. Galatoomii nullee ka warra lubbuu kannite kanallee ka akkasii galatoonfatan abdii guddaa qabna. Ammoo atis nu jiraadhu umrii dheertu si hawwina. Inspektar Saamu'eel carraa lammaa jalatti hojjechuudha argattee jirta gaafa Oromiyaa keessa turte gaafa warraaqsaa sanii yoo ka carraa argatte taate eegumsa isallee ta'uu baattu at least gaafa inni pirezidaantii Oromiyaa ta'e yoo caasaadhaan waliin dhuftan hin beeku lammaan nama akkam ture kaleessa Oromiyaa keessatti
hoggansi inni beeytee humna hidhateef laachaa ture qaamni hidhate ka poolisii ka ittisa raayyaa haa ta'u ka poolisii federaalaa haa ta'u humna idilee oromiyaa haa ta'u poolisii oromiyaa haa ta'u Lammaa Magarsaa akkamitti ilaalaa turan atoo akkamitti ilaalaa turte? Ani carraa isa wajjin hojjechuu hin arganne yeroo isaan Oromiyaa irra turani ani federaalaan ture. Oromiyaa keessa 90 akka kaalandarii Itoophiyaatti 97 eegalee federaalaan seenee federaalaa eegin seenee humna special force keessan ture ergasii kunoo warra diplomaatikii kana eegumsa akkasii keessas seeneen ture. Ergasii tika keessas seeneen ture. Achuma keessa sochoona kallattiidhaan hojiinsaa wala qabatu malee fuulaa fuulatti wala garree wannoo hin taane immoo akka seenaatti akka maqaatti nan beeka. Namoonni anaani na qajeelchaa turani qajeelchoti kiyyaa yookaan kan waliin gaafa Oromiyaa turre waraana keessa turre hojjechaa turresi kan gaafa inni qabsoo seene kan isaa wajjin turanis kan abbaa duulaafaati wajjin turanis kan qabsaa'ota duraanii warra ture keessa warri turanii nun hoogganaa turan bakka takkatti salgii takka keessa tuuta takka keessa waliin hojjechaa turre ni jira waan ta'eef information hin qabaa garuu kallattiidhaan ofii kiyyaa waan hin agarreef jecha sanarratti yaada kennuu hin danda'u akkasi gam. Warri maseelii keessa walii hojjetu waliigalatti ittisa raayyaa haa ta'u namoota ati beektu poolisii federaalaa haa ta'u namni Oromoo tahee hidhatee caasaa Oromiyaa fi federaala keessa jiru yeroo warraaqsaa sanitti obbo Lammaadhaaf ilaalchisan qabdan ka akkamii Jawaar Mohammadiifoo ka qabdan akkamii jechuudha marroon eegas dhufe. Agartee kun gaafii waliigala uummatuma gaafachuu qabdudha kan dhuunfaa kiyya qofa osoo hin ta'in yeroo sana maaliif jijjiirama barbaada waan ta'eef uummatii dhiibbaat irra ga'aa ture waan ta'eef nuti yeroo sana mara waraanaa keessa turre waraana keessa teenyeetu kan amma dandeenyu Oromoodhaaf gumaacha gochaa turre of kenninee waan gochuu qabnu hojjechaa turre keessattuu ani akkuma kanaan dura dubbachaa ture irra deebi'uun ta'in malee toora karaa artistoota Oromoo heddumminaan jarri na beeku lubbuu namoota baay'ee oolcheen jira jarris kan miidiyaarra ba'anii heddumminaan haasa'an ni jiranii sana keessa Adinaan Mohaammed faa ni jiranii Kadir Martuu faa ni jiranii Anwaar Badhaanee faa ni jiranii Alii Saabit faa ni jiranii lubbuun jiru waan ta'eef Joorjii Abbuu faa ni jiranii hedduu jira kiiboordistii kan taphatu Taamiraat faan kan Awustiraaliyaa jiru amma inni faan jira baay'inaan waamuun hin danda'a isaanii wajjin kallattiidhaan akeekkachiisaa eegumsa gochaa manatti geessaa manaa galchaa sochii isaanii bakka isaan boqotan bakka isaan kireeffatan akkasittiin jala deemaan ture abbootii qabeenyaas akkuma kana abbootii qabeenyaa Oromoos yeroon karaa Hararrirra turetti Somaalee keessa gaafan turetti akkuma beektu mazmara sanarraa heddumminaan kontiroobaandiitti jira sanaan wal qabatee abbootiin qabeenyaa Oromoo maqaatti kennanii ittiin saamamu. Sana dursinee informationii kennuudhaan akka isaanii waa baqachiifatan akka isaan waa hambisan gochuudhaan waanuma lafa jiraan sitti maa jechuudha badaa keessa seenuu hin ta'u ofii wannoo ta'u ta'a waan ta'eef kallattiidhaan sanarratti hojjechaa ture uummatii yeroo lammaanfaan akkasittiin qabsoodhaan wannoo ta'anii as dhufanii ani Jawaariin yeroo inni qabsoorra ture qaamaan waliin beennu. Anis maqaa kan biraa jijjiiradhee nan quunnamaan hin ture informationii inni dabarsaafan ture walitti ni haasofna turre gaafa biyya keessaa sochiin ture jechuudha. Yeroo sana boodarran biyyaa bayan ergin biyyaa bayees kallattiidhaan qubanan qaban ture ijoollee keessa jiranis hunda isaanii nam beekan ture. Kanaa jecha gammachuun an yeroo sana qabu gammachuu uummati qabuudha. Deggersi ani qabu deggersa yeroo sana uummati qabu yeroo Itoophiyaatti jijjiiramni dhufe jennee hundi keenya bakka teenyuu kaanee namni akka sabaatti of irraanfatee masmara kallattii takkaan yaa'aa ture sanarratti hundi keenya agartee waan kan biraa keessa seennee ture waan ta'eef emooshinaan yeroo sana uummata keessa ture nu keessas ture jira garuu yeroo jijjiiramni dhufe sanatti an biyyarraa hin turre wannoon ta'e waan ta'e durseen bahe waan ta'eef. Gaafa isaan galanii ani immoo jala ol baheen
bahee jechuudha. Tusaanii wannoon ta'iniin duran jala bayan. Toomi gaafii takka si gaafadheetiin keessaa ba'a. Gaafa OMN gubbatti torbaanitti isaa yeroo 3 yeroo 4 yeroo uummanni Oromoodhaa qalbii irra raatee turtee gurbaan kun akkamitti bulee lubbuun jiramu hin jiru gaafa tokko ni yaadadha gaafa galgala adanno taamaan bayyaneetii fi maareedhaatu dhumiinsa maayirratti mana hidhaa keessa seenanii Jawaar gaafataniif waan shororkaa hedduudhaa ture isaafis obbo Baqqalaa Garbaatii fi Shamsadiin Xahaa Hamzaa Booranaa Gammachuu Dr. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hedduu hoggoloonni kan Jawaarri gaafa san hidhamanii mee akkamitti silaa garamiin iyyaafattee citii sirraa baasuu hin barbaadu hagam takka beeytee qaamota isa eeguu wajjin wal qunnamtanii isaanoo hagam takka beeytee fadhii qabanii jechuu kiyya hagam takka beeytee Jawaar Mahaammadiif warra hidhame kana gargaaruudhaafis lubbuu baraaruudhaafis warreen arra nuti maqaa isaanii dha'uu hin dandeenye sabboonummaa isaaniitiin gumaanni isaan beeytee hoggoloota keenya gootota keenya kana baraaruu irratti qoonni isaan qaban ka akkam ture asumaanuu Oromoo bikka nuubii nu galatoonfadhu jechuu kiyya jaallan kee warra obbolee keenya kana asiin nu afe. Dhugaa galatoomi gaame carraa akkasii hin arganneen ture carraa warra akkasittiin dadhabaa ture galateeffachuu yeroo baay'ee gaafa qabsoorra turtu kaleessa gaafa qabsoorra turre uummataa fi hojjechaa ture haga dandeenyutti kana kanin siin jedhu diinuma keessa teenyeetu achuma keessaa immoo of kenninee akka diinni ofiisaatiin nu leenjifatetti nuti immoo ofii of leenjifnee fakkaannee keessuma teenyeetu waan baay'ee hojjechaa turre gaafa sana hojjechaa turru humna qabaannee maallaqa qabaannee yookaan yeroo sana laayikiidhaaf sheerii barbaannee osoo hin ta'in laayikiin sheeriinis hin jiru oromummaadhaaf oromoodha qabsaa'uu qofaaf waan tureefi yeroo sanattis kan na biraa yeroo sana turanii yeroo keessa turetti dhugaadha hiriyooti kiyya baay'een kan lubbuudhaan amma hin jirre jiranii dhimma Jawaar faatti gaafan as deebi'u kallattiidhaan yeroo isaan qabamanii jalqabee an akkuma siin jedhe qabsoo keessa xiqqoo tureen jira amata hedduu tureen jira Oromiyaa irraa ka'ee haga federaalaatti hojjedheen jira waan ta'eefi qajeelchota jiran ijoollee Oromoo kan keessatti ijaarree saba kan biraas akka nuu ta'utti kan nu ijaarre Oromoo qofatu hin ta'in keessa turanii jiru. Yeroo sana sochii isaanii hundumaa waan si dhibu gaafa Jawaarfaan gaafa jalqabaa biyyatti galanii yeroo jijjiiramaa sana eegdotii dura Jawaarfaa biratti ramadaman hiriyoota kiyya turanii sana Jawaar quban qabu an bilbilaanii nin gaafadhan ture ijoolleen sun amma jiru waan ta'eef garuu Jawaar duukaa hin turre amma hin jiranii isaan booddee marroo 2-3 akkasii eegdotii jijjiiramanii jiran gaafa jalqabaa gaafa isaan Finfinnee seenan kan Jawaarfaa biratti ramadamanii jiran kan kunoo obboleen Collataa biratti ramadamanii jiran yeroo sana beektota Oromoo alaa galan hundumaa eegumsa qabu turanii ijoolleen achi turtee heddumminni ijoollee Oromoo ture kaan hiriyoota kiyya turanii kaan immoo miseensota kiyyas kan turan jiru yeroos biyyi nagaadha waan ta'eef akka hiriyummaatti bilbilee nan gaafadhan ture gurbaa Jawaar bira jiru kanas yeroo lubbuu isaa maaru yeroo Hacaaluu wajjinii amboo deemanii Jawaar miila qofaa miila duwwaadhaanii kophee baasee miila duwwaa deeme sanas kallattiidhaan ijii fi gurri duukaama ture ijoollee qabaachuuf jecha jechuudha achi keessa ijoolleen jirti kanannuu quban qabu jechuu barbaadeen hin dubbanne waan kana irratti dhugaadha ijoolleen sun ammam akka isaan duukaa dadhabanii buleeyyii qabsoo keessa turan waan ta'eef rakkoo jiru hundumaa baasanii hin dubbatanii baay'ee dadhabaniitu lubbuu namoota kanaa eegaa turan kana kan isaan godhan mootummaan waan ramadeef qofa osoo hin ta'in oromummaan waan jirtuuf namooti kun immoo oromoodhaaf ni barbaachisu jedhanii waan amananiif kallattiin of kennanii sana gochaa turanii jaraafis galatotummaa malaa fi isaan booda erga isaan hidhamanii booddee miseensonni guyyaa jalqabaa gaafa isaan hidhamanii ka'ee bakka isaan itti hidhamaa turan kaampii keessatti bakka federaalaa bakka isaan geessanii bubbulchaa turan guyyaa 2-3 bakka bakkatti jijjiiraa turanii sanas guyyaa guyyaan hordofee informeeshinii qabatamaa walga'ii yeroo sana godhamaa ture keessuma ta'anitti immoo waan ta'eef ani immoo sana fudhadheen
OMN irratti gadi ba'ee uummata akka inni tasgabbaa'u informationii jiru akka uummati dhaga'uuf kallattiidhaan kennaan ture. Ana qofa ture yeroo sana miidiyaa irraa yeroo sana hunduu na'ee ture waan ta'eef xiqqoo warri aangoo qabus kabajamoonni piroofeesarri keenyas doktoroonnis yeroo sana badaa namni miidiyaa irra hin turre yeroo dhiyootti yeroo sanatti jechuu kooti. Maaliif informationii jiru kallattiidhaan kan wannoo ta'aa ture ana ture. Uummati keenyas isa dhaga'eetu anaanis na hordofaa ture OMNs hordofaa ture jechuudha. Darbee isa booda miidiyaa isin birattis darbee akkuma kana ergaa walii dabarsaa turre walii galatti ijoolleen keessa turan ijoolleen ammas keessa jiran kan kaleessa Oromoodhaa quuqaman kanarra Oromoodhaa quuqamaa jiran kumaatamaan jiru waan ta'eefi dhugaan siin jedha carraa kana naa laattee galatatu malaa fi uummati sagalee isaanii hin beekuu fuula isaanii hin beekuu wannoo sagalee isaanii hin beekuu garuu keessatti lubbuudhaan of kennaa of wareegaa jiru waan ta'eef kallattiidhaan galatatu malaa fi galatoomaa jechuun hin barbaada jedhanii akkasittiin hordofaa ture eegaame. Inspektor mee guutaa kan mallee ka salaamtaan ati deebisiif jechuu kiyya jaallan keetiif. Thank you. Galatoomi. Amma gaa kallattiin waa'ee ammatti yaadachaa jechuu kiyya. Waa'ee ammatti yaadachaa uummanni keenya kaleessa haga tokko makalaakaa irraa bu'anii jechuudha gaafa wayyaanee sanii. Keessaa hidhattoota Oromoo ta'in uummata keenya miidhaa turanii. Hedduullee taraa dur malee booddee kana egaa warraaqsni Oromoon poolisii himachuu dhiiftee jechuudha poolisii Oromiyaadha. Humna addallee himachuu dhiiftee irra guddaa gaafa sangaa makalaakaa umaraa dudubbatanii jechuudha. Amma immoo waan beeytee baasa haaree tokko as ba'e jechuudha. Arra guututti baharraa haga dhihatti kaabarraa kibba jiddu galatti namni